Allah Arabiyaa Majlisii hedduu bareedaa ta'ee fi ajaa'ibaa jechuudha. Arabiyaa Majlisii nama sadii qabadhee isin dhufee jira. Isin lau jaalattan asumaan saskiraayib laayik sheer gochuuf hin irraanfatina isin jedha. Hanga xumuraatitti saskiraayib laayik sheer gochaa nu wajjin turaa isin jedha. Akkasuma Arabiyaa Majlisiin kun kan nama sadiiti isin jedhee jira. Jalqaba irratti kan isinitti mul'isu bulee kana sababa maaliif kana dura nu mul'isuu jettan kun hundunuyyuu baay'ee bareeda garuu isa kana keessumaanuu kararee isaallee waan hundumaa isaayyuu jaalladhee jira. Maashaallah hedduu namatti tola hedduu bareedaadha. Kanaan dura illee hojjechiise kanaan kan ammoo marsaa lammaffaadha jechuudha. Arabaan Majlisii kanneen nama sadiiti kan nama sadiiti. Akkuma isin argartan kun mitirii kudhan jechuudha. Maashaallah jedheen jira. Obboleettiin teennaa nama sadiin dhufanii nama sadiin hojjetanii akkuma kanaan dura jechuudha. Hiriyoota isiitu na bira hojjechiifatee baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa boota guddaa si qabna rabbi si haa guddisu rabbi bakkaan si haa ga'uu naan jedhanii du'aa teessaniif aamina aamina isin jedhee jira rufiitiya. Isinillee rabbi nagaan isin galchee nama nagaan itti fayyadamu isin haa taasisu. Arabaa Majlisii gara isinitti mul'isutti deemaa isinillee turtiin keessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarra kafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyyaa kan onni qulqulluu irraa maddee isin biraa ga'uu isiniin jedha. Ashamarra kafuun warroonni kiristaanaallee akkasuma meeshaalee ajaa'ibaa qabadhe isinii dhufee jira. Baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaaladha. Warroonni hanga ammaa na jajjabeessitanii asiin nageettan baay'ee isin jaaladha isin kabaja jaalalaa fi kabaja isin nagabdan san caalaa daran ani isiniif qaba isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo kiyya kana akkuma isin bira dhufeen saskiraayib laayik sheer gochuudhaan akka viidiyoon kiyya kun naa guddatuuf na gargaaraa isiniin jedha. Kanaan durallee rabbii gaditti jajjabeessitanii akkaan guddadhuuf warroonni hawwitanii na jajjabeessitanii abdiin kutatanii akkanuma itti fufii guyyaa tokko yuutuubiin keessi guddata warroonni naan jettan isin jaaladhaa isin kabajaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa viidiyoon kiyya irraa kan nama sadii qabadhee isinii dhufee jira. Baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa bakkuma jirtanitti nagaan jiraadhaa isiniin jedha. Osoo amantii fi gandaan isin hin qoodin baay'ee isin jaaladha isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiitti yoo deemnee Arabiyaa Majlisiin kennaa inni kun mitirii 10 jechuudha. Abbaatti tinasii 40 maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Hedduu galatoomi isin jedha obboleettii qaalii tanaa jettee fi akkasuma kana qofa osoo hin taane meeshaalee biraallee na biraa qabdi jechuudha. Meeshaa farniicharaallee ajajjattee jirti inshaallah yeroo baay'eetti isinitti mul'isuu danda'a. Arabiyaa Majlisiinis illee kana fakkaata jechuudha. Mitirii 10 qabdi. Akkuma isin argartan kana maashaallah Arabiyaa Majlisii saddeetti jedhee hojjetame jechuudha. Beektiraasiin isaa akka ziippiidhi. Isin kama barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Namoonni feetan akka fedha keessanii fi akka qalbiin keessan isin barbaadutti isiniif hojjanna jechuudha. Akka hunillee makaa addaan boondiidhaan jechuudha. Boondiidiin kennaa kwaalitii tokkoffaa ka ta'een jechuudha. Maashaallah akkuma isin argaa jirtan kanatti ka'ee isinitti mul'isa jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinootii inni kun beektiraasiidha. Maashaalladha namoonni jaalattan ajajadhaa isiniin jedha. Walumaa duraa duubaan isiniif hojjechiisna jechuudha. Akkasuma akkuma isin argartan kana maashaallah Arabiyaa Majlisii saddeetti jedhee fi Arabiyaa Majlisii kwaalitii qabannee isinii dhufnee jira jechuudha. Yeroo jaalattanii ajajachuu hin irraanfatinaa. Akkuma isin argartan lafarraa qulqulleessisaa abbaa 40ti. Garuu fedhiin keessan asirratti hundaa'uudhaan abbaa 30 yoo jaalattan abbaa 30tiin abbaa 40 yoo jaalattan abbaa 40tiin abbaa 20 yoo jaalattan illee abbaa 20tiin ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni gaafii tokko na qabdan illee jirtanii abbaa 10 illee yoo feetan ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Abbaa 10 illee isiniif hojjanna. Akkasuma immoo firaashii illee yoo feetan ka firaashii qofaan illee hin hojjetattanii akkuma barbaadanii fi titinasiin isaa akkuma feetaniin isin hojjanna. Makaddaa isaa kana qofa illee itti hirkatan kana qofaa fi akkasuma ka jalaa kana dhiisne jechuudha. Makaddaa isaatii fi ka dugda duuba jiru kana qofa illee hojjechiifattan akkuma birrii qabdanitti jechuudha. Akkuma karoorri namaa kun hin beektanii baay'eedha jechuudha. Yoo birriin isinii yooka ilmi namaa hin hojjetaa fi hin dalagataa laalle malee karoorri inni qabu waa baay'eedha. Maatii gargaarutu jira waa baay'ee jira. Sababa saniif saniin namoonni meeshaalee daleessifachuuf fedhanii daleessifachuu hin dandeenye baay'ee jiranii. Namoonni sunni dirqama akkana kana yoo jaalatan diizaayinii kana yoo jaalatan dirqama kanaan qofa ta'uu hin qabu. Abbaa 20tiin illee yoo ta'e baay'ee isin bareeda. Abbaa 10tiin illee yoo ta'e hin bareeda. Abbaa 30tiin illee yoo ta'e hin bareeda jechuudha. Namni tokko kasirri ol dheeratu fedha sababa sanii fi malee kunillee ima bareeda isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin abbaan 40 kun mitiriin takkattiin birrii 12,500 jechuudha. Hanga ammaatti gatii dabalee hin jiru. Booda isin jalaa dabaluun isaa waan hin oolleef namoonni barbaadan daddafaa ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni birrii amma tarkaan hin qabnellee qabdiidhaan osoo qabsiifattanii irra isinii bareeda. Ramadaanaan booda meeshaa yoo dabale yookaan qannasuu dhabuutu mala waan ta'eef hin beekamu waan ta'eef
yaa'u akkaataa biyya keenyaa wajjin deemna akkasuma immoo inni kun lammaffaadha jechuudha inni kunillee abbaa 40 sunillee kunillee kan obboleettii keenyaati jechuudha abbaa 40 ta'e yaa'u kan isinitti mul'isuuf mitirii hagana haa baasu malee isillee mitirii 9 jechuudha bootaan na hanqate jennaan kan ganaa baase inni kunillee mitirii 9 abbaa 40 ta'e gatiin isaallee tokkoma jechuudha akkuma kaanii diizaayiniin isaatii fi kararri isaa bichatuyyuu garagara malee wanti isaan adda isa godhe tokkollee hin jiru kunillee abbaa 40 sun immoo as biratti jechuudha kun abbaa 30 kadura isinii mul'ise abbaa 40 jechuudha garagarummaa qaba isinitti hin fakkaatin kunii fi kaduratti isinii mul'ise sun wali isinii fakkaachuu danda'a sababni isaa carqni isaa dhiyaata waan ta'eef agammaatti arbanjeesii sadii isinii mul'isee jira akka isinii galuuf addaan isinii baasa buleen sun takka jidduun isinii mul'ise san lama kanaan sadii jechuudha kanneen lamaan akka lol keessa isin jalaan dhofni addaan isinii baasa jechuudha hundunuyyuu akka abbaa garagaraati ka jalqaba argitan suni ka samiraatiin hedduu galatoomu isin jedha ka itti aansee damooyyuu ka ashaati jechuudha ka samiraatii fi ka ashaatii fi kaanii eenyudha ruqiyyaati jechuudha kan nama sadiiti buleen sun ka samiraati jechuudha kunillee akkasuma kararii ofii filatan jarrillee waan hin beekaniif jecha asuma laalladhaa isiniin jedha samiraa maashaallah baay'ee bareeda ka garasii achaan sun ka ruqiyyaati as biratti kinooti ka asinii mul'isaa rokka karaanii isinitti hin fakkaanne jennu ka dheeraan kun ka ruqiyyaati jechuudha ka ol dheeratu kun jechuudha abbaa 40 mitiriin isaa mitirii 9 jechuudha maashaallah isin jedhee jira kan nama sadiiti kan namni sadiinuyyuu ijoollee hiriyoota jechuudha hiriyoota safara tokkooti bakka tokko deemaaf jechuudha baasilleen irraa qallalata inni kun mitirii 9 abbaa 40 lafarraa ol koomsisaa gatiin isaa 12,000 fi birrii 500 jechuudha mitiriin takkaatiin kararii kanaa fi diizaayinii kana jaalatte kun taan tunillee bulee jaalatte jechuudha as biratti kinootii tunillee jira kasaadaallee namoonni barbaadan kararii barbaadaniif akkaataa barbaadan ajajadhaa warroonni meeshaan keessan isin hin bahin maqaa keessan isin dhahee hin fixu baay'ee waan taatanii fi waluma duraa duubaan isin baa waan ta'eef amma karariin kun kan itti aanu jechuudha kun abbaa 30 jechaadha abbaa 30 ta'ee gatiin isaallee hin qannas lafarraa ol dheerumsa isaa bichatu waan qannasuuf jecha gatiin isaallee qannas jechuudha kun birrii 11,000 jechaadha abbaa 40 12,500 beektiraasiis akka barbaadan ajajachuu dandeettan argitanii beektiraasiin kun aynata lama jechuudha dombulii kanaa fi kaziippii saniin jechuudha isin kaba barbaadanii fi ka fedhi keessaniitiin ajajadha akkuma beektiraasiin isaa gatiin hin qannasu hin dabalu jechaadha akkasuma makaddaan isaallee kafeetanii yoo ajajjan hin qannasu hin dabalu teebiliin isaallee jechuudha mitirii 10 gadi yoo ajajjan teebilii ofii irra ajajatan jechuudha garuu haga mitirii 9 10 9 11 12 kanneen teebiliin waliin isinii baa jechuudha amma kaas bira jiru kunniin tokko mitirii 10 amma ambira dhaabataaru kuni mitirii 9 jechuudha ka garasiisuun ammoo mitirii 8 jechuudha sadiinuu teebiliin wajjin baheef jechuudha maashaallah jedheen jira kana gaa ta'uu fi rabbi nagaan isin haa galchu isiniin jedha kana gaa isin haa ta'u horaa irratti bulaa isiniin jedha maashaalladha meeshaaleen keessan haala kanaan isin xumurame isin bahee jira adaraan isin irra keettan haala gaariidhaan bahadhee jira yaada asirratti ammoo koomentii warroonni yaada qabdan koomentii naa barreessaa isiniin jedha yaada garagaraa warroonni qabaatanii nagaafachuu feetan hundi keessan koomentii barreessaa hin ifatinaa koomentii gifeetan barreessaa isiniin jedha asumaan subscribe like share gochuudhaan na wajjin turaa isiniin jedha hedduu bareeda jechuudha ani sadiinuu hin jaaladha maaliif wanta ofii kiyyaa dalageef jecha hunduu natti sadiinuu natti tola keessumaan iyyuu kararii kana baay'ee jaaladhe jira namni hunduu jaalatan jedhee waan yaaduuf jechuudha kararii kana baay'ee jaaladhe jira isin illee jaalatan isu jechuu hin irraanfatina lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irraa hiloo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii wanta isinirraa kadhadhu tokko yoo jiraate laayikii naa godha laayikii yoo gootan viidiyoon kee kuni akka nama hedduu bira naa gahuuf akka nama hedduu bira naaf faca'uuf na qarqaara waan ta'eef laayikii naa godha isin jaaladha isin kabaja umurii naa dheeradha warroonni na jaalatan hunduu isin jaaladha warroonni na jibbitanillee an isiniif boota isin jibbuu hin qabu isin jaaladha waan ta'eef subscribe naa godha isin jedha nagaatti horaa bula